Nagaan Waaqayyoo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu hin hundumaa danda'u mana jirtan bakka jirtanittis ni habaayatu. Akkam jirtu nagaa keessanii Waaqayyoo isa karaa hundumaa nu gargaaree Abbaa keenya Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Guyyaa irraa wal wajjin kan nu ilaallu keessumaa yeroo ammaa waldaa kiristaanaa keessatti rakkoo ta'e waldaa kiristaanaa jeeqaa kan jiru mata duree rakkoo yeroo ammaa waldaa kiristaanaa keessatti mul'atan irratti wal wajjin ilaalla. Gara iddoo kanaatti kan nu geessu mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 2-4-5 wal wajjin ilaalla. Akkanadha. Ergichi hojii kee wanta ati itti dadhabdu obsaan danda'uu keessa namoota mootammoo calluma jettee akkati hin dhiibne warra ergamootatu hin ta'inii nu ergamoota ofiin jedhan qortee ilaaltee sobduu ta'uu isaanii akka argitees ani nan beeka. Ati obsaan akka dandeessu maqaa kootiif jettee akkati baattu kanas akkati hin dadhabin ani beeka. Garuu jaalala isa dur qabdu turte sanaa dhiisuu kee sirratti argadheera jedha. Waldaa Efesooniin Waaqayyo kan inni komatu mana naa ijaaruu kee sirratti argadhee jedha miti. Meeshaa gurguddaa, meeshaa gati jabeessaa bittee ittiin na faarfachuu kee sirratti argadhee jedha miti. Birrii guddaa walitti qabdee akkaawuntii irra keessee natti muudiddee isan sirratti argadhee jedha miti. Kan inni irratti dubbachaa jiru maa inni jaalalansi gidduudhaa dhabee jedhee dubbata. Inkomata jechaadha. Arra waldaati keessa jirtu Waaqayyoo maaliin komachaa jira? Meetti yaadi? Waldaati tajaajilaa jirtu, waldaati keessaa faarfachaa jirtu, waldaati keessaa waaqeffachaa jirtu maaliin komatamaa jirti? Hin komata Waaqayyo waldaa kana. Arras Hafuurri Qulqulluun waldoota baay'ee komata. Rakkoolee yeroo ammaa waldaa kiristaanaa jeeqan akkaataan itti qabadhee qabxiiwwan 4 ittiin qabadhee jira. Tokkoffaan amantoonni jiru garuu jaalalatu hin jiru. Amantoonni jiru jaalalatu hin jiru. Waldattii kana ammaa jedhaa jaalalansi gidduudhaa dhabeedha. Isa duraa Qorontos boqonnaa 13:1-8tti Phaawulos akkanadha. Kennawwan garagaraa Hafuurri Qulqulluu kennan hundumaa qabaadhee afaan haaraa dubbadhee seexanoota baasee hojii dinqiif ajaa'ibaa garagaraa hojjedhee ani jaalala hin qabu yoon ta'e akka sibiila kililchuuti ani jedhee dubbata. Egaa obboloota koo jaalalli barbaachisaa akka ta'e dubbata. Waldaa kiristaanaa keessatti jaalalli hin jiru taanaan waldaan kiristaanaa konsirtii biyya lafaa wajjin garaagarummaa tokko hin qabu. Waldaa kiristaanaa sirba biyya lafaarraa adda kan godhu yookaan immoo konsirtii lafaarraa adda kan godhu jaalala. Jaalalli immoo Kiristoos. Jaalala jechuun fooniin kan mul'ate mataa isaa Kiristoos Yesuus jechaadha. Kiristoos lafa jaalalli jiru jiraata. Nagaan bakka jaalalli jiru jiraata. Nagaan immoo Kiristoos waan ta'eef. Kanaaf baay'inni amantootaa badaa gatii hin qabu. Yeroo tokko tokko namoonni baay'een suuraa baay'ina namaa itti gammadu. Namoota 1,000tu jira waldaa koo keessa. Laa waldaa akkasii keessa namoota miseensa manaa jira. Baay'ina miseensaa miti. Saana gidduu garuu jaalalli jira. Jaalalli jira. Baay'ina namaattis hin gammadu Waaqayyo. Ammi jiru garuu jaalala qaba. Waliif hin obsa. Waliif hin danda'a. Waliif jaalala qaba. Isa kana tajaajiltoonni baay'een baay'ina isaatti hin gammadina. Inni kun viidiyoof gaariidha. Profaayilii keenya bareechachuuf gaariidha. Hamminu fuuldura jiru hamminu tajaajillu kun garuu jaalala qaba. Nuyi isaaniif jaalala qabna. Isaan nuuf jaalala qabu. Kanaaf rakkoo yeroo ammaa waldaa kiristaanaa keessumaa jeeqaa jiru keessaa inni tokko isa kanaan. Inni lammaffaan tajaajiltoonni jiraatanii ayyaanni tajaajilaa dhibuudha. Tajaajiltoonni jiraatanii ayyaanni tajaajilaa dhibuudha. Maaliif jedha takkaaleenyiin jechuu dandeessu. Waldaa kiristaanaa irra kan isheen dhabdee lallabaa dhabde miti. Yeroo isaa kan kenneen tajaajilaa jedhee of waamee waldaa keessa kan jiru baay'ee jira. Gama tajaajilaatiin
gara tajaajilaatti kan nama waamu waaqayyo warra waame itti fayyadama. Baay'een waldaa kiristaanaa keessarra kan jiran garuu waaqayyo waame utuu hin taane kaan firoota waame, kaan ofiin of waamanii, kaan nama waame. Gaafa qulqulluu keessatti yoo ilaaltanii Museen Arooniin akka Aroon waamamuuf gahee guddaa qaba. Sababa Museedha Aroon waamame. Dhumma isaarratti garuu Aroonii mana qulqullummaa diige, iddoo qulqullaa irratti waan hin taane hojjete. Kanaaf egaa inni namni waame gaaf tokko waldaa kiristaanaatti kaanseriidha. Inni ofiin of waames waldaa kiristaanaaf kaanseriidha. Arra persentaa 75 waldaa kiristaanaa geggeessaa kan jiran paasterii jedhanii kana waaman, raajii jedhanii kana waaman, appoostilii jedhanii kana waaman, warra kallattiidhaan waaqayyo waame utuu hin taane warra filatanii ofii waaman xiqqamaa xiqqimii achi keessa jiru ilaalanii appoostilii ta'uun faayidaan samaa inni, raajii ta'uun faayidaan samaa inni, waldaa tokkotti paasterii ta'uun faayidaan samaa inni jedhanii faayidaa isaa ilaalanii warra ofiin of waamantu waldaa kiristaanaa jeeqaa jira. Waldaa kiristaanaa rakkisaa jira. Waldaa kiristaanaa karaa dhaabaa jira. Seera lakkoofsa boqonnaa 2 lakkoofsa 1:11 yoo ilaaltanii waldaa Israa'eliin karaa kan dhaabe Musee isa waaqayyo waame utuu hin taane Arooniif Miiriyaamtu waldaa kiristaanaa adeemsa saba Israa'eliin karaa dhaabe. Kanaaf obboloota koo waldaa kiristaanaa keessatti kaanserii guddaa ta'e, hafuura qulqulluutti danqaa ta'e, hojii harka waaqayyo akka hin hojjenneef danqaa ta'e kan rakkisu maanguddoota ofiin waaman. Maanguddoota ofiin waaman, tajaajiltoota ofiin waaman, paasteroota ofiin waaman, raajota ofiin waamantu waldaa kiristaanaa keessatti rakkoo guddaa uumee jira. Biyyattis rakkoodha, maatii isaaniittis rakkoodha, waldaattis rakkoodha jarreen kun. Kanaaf mee dhaqaa ilaalaa mootota isa lammaffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irraa jarreen tokko raajota walitti qabamee jira maqaan qaban. Garumaa inni gabbaanii hojjechuu hin danda'an manuma keessa taa'u. Elsaa'i gaafa dhaqu garuu dhannee hojii hojjennaa jedhanii sosocho'an inni waaqayyo waame gaafa dhaqu. Inuma taa'u maqaan isaanii raajota garuu eenyummaan isaanii maalummaan isaanii hin himamu. Jarreen kanatti yoo ilaaltan boqonnaa 2 irratti gaafa Elsaa'i Yordaanosiin ce'uuf ka'e Eliyaas biraa butame Elsaa'iin baay'ee humna buusaa turan. Eessaan ceetaati? Kunoo gooftaan keessa biraa fudhatameera. Gooftaan keessa jalaa deemeera jedhanii itti ga'isu turanii raajonni kun. Isa waaqayyo waame mogolee buusuu, isa waaqayyo waame itti ga'isu, isa waaqayyo waame itti karaa cufuudha hojiin isaanii. Amma immoo gaafa inni ce'ee isaan dhufee isaan biratti dhufee dabalamu immoo adaraa kee karaa nutti agarsiisi. Sitti fayyadamnaadha. Nu duukaa dhaqe sitti fayyadamna. Wanti kun hin jiru har'a jira. Amma ilaaltan biyya keenya keessatti waldaa gurguddaa kan qaban, waldaa kiyya kan jedhan suuraa irratti kaa'anii harka bal'isanii fuuldura kan dhaabbatan guyyaa sanbataa isaan miti kan tajaajilu. Abbaa waldaa isaanii kan dhufee tajaajilu garuu tajaajilaa biraadha. Abbaa waldaa isaanii kan dhufee tajaajilee sabni itti eebbifamee baratee sabni baratee itti eebbifamu tajaajilaa biraadha. Luboota biroo waamu, raajota biroo waamu, iddoo biraatii waamu. Maayinni namatti fayyadamuu waan barbaadaniif kaayyoon waldaa hundeessuu isaanii inni guddaan sinumayyuu sabaaf yaadanii waaqayyo waamee utuu hin taane faayidaa isaa barbaacha waan dhufaniif maal godhu tajaajiltoota waaqayyootti fayyadamu. Warra harki waaqayyo irra jiru, warra humni waaqayyo irra jiru kana waamaniitu itti fayyadamu. Isaan tajaajilchiisanii durgoo isaanii birrii 1,500 kennanii guyyaa gaafa sanaa birrii sassaabuudhaan ittiin mana isaanii kan ijaarratan baay'een isaanii jiru. Tarii waldaatti keessa jirtu akkam. Inni kun kaanserii waldaa kiristaanaa ta'ee biyya akka jeeqaa jirutti nu baddeen. Inni sadaffaani dhaloonni yookaan sabni nuyi tajaajilu baay'een isaa ulaaba namaa barbaada utuu hin taane balbala namaa barbaada. Atumti inni viidiyoo koo dhagaa ilaalaa jirtu kuni ulaaba namaa moo balbala namaa barbaadaati. Koomentii naa kaa'i. Sagalee kana jalatti. Dhaloonni amma nuyi tajaajilaa jirru kun persentaa 75 ulaaba namaa utuu hin taane balbala namaa barbaada. Samaayii banamaa utuu hin taane balbala namaa barbaada. Suuqii waaqayyo akka banuuf barbaada. Bifa addaatiin Ameerikaa akka dhaqu barbaada. Biyyoota garaagaraa akka dhaqu barbaada. Kallattiin beekamneen qabeenyi mana isaa akka galu barbaada. Kallattiin beekamneen siltaanni akkatti kennamu barbaada. Malee
ulaa banamaa hin barbaadu ulaa waaqaa banamaa hin barbaadu jechaadha. Namni waa'ee waaqayyoo galeef Daani'eelii guyyaa 20 ulaan waaqaa irratti cufamnaan baay'ee rakkatee waaqayyo rakkise. Waaqayyo garuu maaliif qabame kadhannaan koo ulaan maaliif narratti cufame jedhee gaafa ni waaqayyoon kadhatu waaqayyo bineensa isa seexana isa kadhannaa isaa guyyaa 20 qabe sana irraa ifatee ulaa deebisee irratti bane. Akkuma kana ba'u 33 lakkoofsa 18 irratti namni waaqayyo ofii isaatii waame. Museeni maal akkansii godhu barbaaddaa jedhe waaqayyoodhaan. Waaqayyootu Museedha maal akkansii godhu barbaaddaa jedheen. Waan biyya lafaa hedduu balbala banamaa himachuu danda'a ture Museen. Hiikoo an ulfina kee hin barbaade. Balbala banamaarra ulaa banamaa filate Museen. Dhaggeeffadhaa. Har'a dhaloonni kun ulaa banamaa barbaada malee maanno balbala banamaa barbaada malee ulaa banamaa hin barbaadu. Dhaloonni kun waldaa kiristaanaatti kaanserii ta'aniiru. Mee ilaalaa waldaa kiristaanaa gaafa barattan durii yeroo waldaa dhaqanii dhaloonni kun kitaaba qomatti qabatee dhaabbata macaafa qulqulluu qomatti qabateetu waaqayyoon kadhata. Jireenya koo geeddarii mana koo geeddarii gaa'ela koo geeddarii na eebbisi mootummaa keetti na yaadadhu jedheetu imimmaaniin kadhata macaafa qomatti qabatee dhaqa. Arra'oo maal qabatee dhaqa yoo jettan macaafa qabatee dhaqa utuu hin taane buukii baankii harka bitaatti qabatee manjar fiqaadii harka bitaatti qabatee akkasuma dookimenterii garaagaraa piroojeektii garaagaraa hojjechaa jiru harkatti qabatee balbala koo cufame naa baneedhee kadhata. Kanaaf dhaloonni kun ulaa banamaa barbaaduu dhiisee balbala banamaa barbaada. Dhaloonni kun mataansaa kaanserii waldaa kiristaanaati. Warri waldaa kiristaanaa geggeessaa jirtan warri waldaa kiristaanaa keessa paasteriidhaan raajummaadhaan wangeelaawiidhaan istiwaardishiippii kan jettan biishooppii kan ofiin jettan appoostilii kan ofiin jettan dhaloota ulaa banamaa barbaadu moo dhaloota balbala banamaa barbaadu tajaajilaa jirtu. Isa kana of gaafadhaa. Inni arfaffaanii dhaloonni nuti amma tajaajilaa jirru kun waldaa kiristaanaaf kaanserii guddaa akka inni ta'e kanan beekanii afuura qulqulluun mallattaa'uu barbaada utuu hin taane bishaan kadhataa fi zayitii kadhataatiin mallatteeffachuu barbaada. Amma hojii ergamootaa keessatti jijjiirama guddaa kan fide boqonnaa tokko kaaftanii yoo ilaaltan Phaawulos faaratti Phexros faaratti keessuma hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 jettanii yoo ilaaltan hin dinqisiifatamani Phexros jarreen kana maaltu geeddare yoo jettan afuura qulqulluudhaan mallattaa'ani afuura qulqulluudhaan geeddaraman afuura qulqulluudhaan haaraan afuura qulqulluudhaan jijjiiraman jireenyi isaanii gaaffii ta'e namoota kaleessa isaan beekutu deebi'ee isaan wallaale namootuma kaleessa isaan beekutu isaan moo isaan miti jechuu jalqabe. Jarreen kun mallattaa'aniiti ba'an maaliin afuura qulqulluudhaan. Ishi dhaloonni keenya irraa kun egaa qooda afuura qulqulluutiin mallattaa'u maaliin mallattaa'u barbaada? Zayitii dibataatiin bishaan dibataatiin mallattaa'u barbaada. Abbaan mul'ataa yookaan muraajiin sun zayitiidhaan akka adda isaa mallatteessu barbaada. Inni kuni dhaloota keenyatti keessumaa kaanserii guddaa ta'eera. Ola deemaa keenyatti gufuu guddaa ta'eera. Darga biyya keenyatti gufuu guddaa ta'eera. Kanaaf obboloota koo nuyi dhaloota mallatteeffachuuf deemu utuu hin taane dhaloota mallattaa'ee afuura qulqulluun dibamee mallattaa'ee hojii wangeelaa hojjetu barbaanna. Isaan kana irratti dammaquun nurra jiraata. Asuma dhaamsin dabarfadhu waldaa kiristaanaa keessaa tajaajilaa kan jirtan manguddummaan hojjechaa kan jirtan daaquniidhaan hojjechaa kan jirtan waaqayyo waamicha isinii kennee paasterinneetiin hojjechaa kan jirtan dhalootii isin tajaajilaa jirtan kun isa afuura qulqulluun mallattaa'ee hojii waaqayyo hojjechuu barbaaduun ammoo isa bishaan kadhataatiin zayitii dibataa mallatteeffachuu barbaaduun isa kana hundi keenya itti yaaduu qabna. Kanaaf rakkoolee waldaa yeroo ammaa waldaa kiristaanaa keessatti gaaga'ama guddaa uuman inni arfaffaan isa kana. Inni shanaffaanii dhaloota yeroo waaqeffannaa malee yeroo lallabaan dhaggeeffanne. Mee hundumti keessanii ilaalaa. Yeroo waaqeffannaa yeroo faarfannaadhaa wal sissiqu gara iddoo aarsaatti.
insisiku gara namicha safarfataa jiru worship godhaa jirutu sisiku hundumtuu mudhii qabateetu istaayilii garagaraa agarsiiseetu sirba faarfata gaafa lallabaa wangeelaa iddoo qabatu yookaan gaafa paasteriin dhufee iddoo qabatu bulluqatu itti jira wan bulluqa waan ta'eef alatti gadi yaa'u wan bariin duwwaa tapha aloonni kuni edda faarfannaa duwwaa ta'e wangeelaaf iddoo erga hin qabne waaqayyoo irraa sagalee waaqayyoo barachuu erga hin barbaanne dubbii wangeelaa eega iddoo dhowwate bor egereen isaa eessatti deemettanii yaaddu galgalli dhaloota kanaa eessaadha boloota koo aloonni kun boreessa dhaqa akka nun jedhani warri ustaason namoota baay'ee fakkeenyaaf karaa tiiktookidhaa afgaaffii wal mormii hedduu yeroo baay'ee ni qabaanna jecha tokko nun jedhani warri quraana qaraanii yookaan darasoonni jechaadha isiini faarfannaa malee sirba malee dubbisuu hin beektani kan nun jedhaniif dhugaa qabu isaan nuyi dhuguma sa'aatii 3 dhaabbannee faarfannaa daqiiqaa 40 garuu dhaabbannee macaafa qulqulluu dhaggeeffachuu hin jaallannu sa'aatii 3 dhaabbannee faarfannaa daqiiqaa 35 teenyee macaafa barachuu hin jaallannu leenjii jira kottaa hidhee dura taa yoo waame paasterii yoo waame geggeessaa waldaa sana yoo waame namni tokko achi ni bo'u konsertii jira kottaa konsertii faarfannaa jira kottaa yoo dhangaru wal guuree dhufee waldaa cufeetaa maaliif dhaloonni nuyi waldaatti walitti qabne kun dhaloota gattaa'ee macaafa baratu tun taane dhaloota sirbee galu duwwaadha kanaaf ijoollee keenyatti deemuun yeroo darbee imaanaa dhalootaa ijoollee keenyatti alaannu kan jedhu mata duree tokko barsiiseen ture namoota hedduutu itti eebbifame namoota hedduutu ilaalee yaada garaa geeddarate ammas waldaan nuyi geggeessaa jiru waldaan nuyi tajaajilaa jiru dargaggoonni nuyi tajaajilaa jirru kun warra faarfannaa duwwaa dhaggeeffatanii gadi ba'anii dafqa qorfataniidha moo warra faarfatanii gad ta'anii macaafa dhaggeeffatanii isa kana ol deebinee rakkoo mana keenya keessa jiru irratti dammaquutu nurra jiraata gooftaan isin haa eebbisu rakkoolee waldaa keenya keessatti mul'atan inni shanaffaan isa kanaan inni jaaffaanii rakkoolee waldaa keessatti yeroo hundumaa gaaga'ama uuman waldaan sagalee waaqayyoo irraa dubbatamu faarfannaa akkuma beekutti ta'e waaqeffannaa akkuma ta'utti ta'e yeroo kennaa mana waaqayyoo gaafatan fakkeenyaaf 10 keessaa tokkoon buusiidhaan asraataan gaafa gaafatanii dhaloonni kun gadi yaa'a inni kun kaanserii ayyaanaati kennuu barachuu qabu akkuma waaqeffannaa baran 10 keessaa 11 kennuu qabu macaafa qulqulluu keessa barbaadeen nabe dargaggeessi 10 keessaa tokko hin kennin kan jedhu caafamee jiru maaliif arra waldaa akka waldaa keenyatti yeroo ta'e ilaallu akka waan abbootiin warrimti mana qaban yookaan warrumti gurguddoonni jaarsoleen qofti akka isaan asraata kaffalan waan lallabame waan imame fakkaata garuu dargaggoonni hin kennan dargaggoonni asraata isaaniis hin kaffalan maaliif kuni barachuu dadhabuurraan kan ka'e beekuu dadhabuurraan kan ka'e jireenyi dargaggoota keenya baay'een isaa abaarsaan rukutame abaarsi kun immoo booddee irratti maal ta'e akka nuyi waldaa keessatti rakkoo guddaa humnu godheetu jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa uume waaqayyo nu gargaaru kanaaf waldaa keenya deebinee barsiifnu rakkooleen tokko hanga 60 isinitti dubbadhe kana deebinee waldaa keenya keessa ilaallu rakkoon kun waldaa keenya keessa jiru paaster gaaffiinsi gaafadha wangeelaawii gaaffiinsi gaafadha obboleessa koo waldaati keessa tajaajilaa jirtu keessatti obboleettii koo waldaati keessa tajaajilaa jirtu keessatti rakkooleen ammaan dubbadhe kun hin jirani deebinee irratti hojjennu yoo irratti hojjenne rakkoo dhokkataa isa waldaa keenya jeeqaa jiru isa waldaa keenya rakkisaa jiru sanarratti furmaata argachuu dandeenya waan ta'eef ayyaanni waaqayyoo inni hundumaa danda'u isin haa baay'atu qopheessee kan isiniif dhiyeessan obboleessa keessa lallabaa wangeelaa Takkaaleen Tasammaati kaameraadhaan edit gochuudhaan karaa hundumaan nagorsuun na duuba kan dhaabbate artistii Lataadha waaqayyo isaa eebbisu barri keessan eebbifamu YouTube Light for All Generation jedhu subscribe gochuu hin dagatinaa. Maan